Roza maaliif boottee roza maaltu si buuchisee rozaan gammachuudha moo gadda bootte gammachuu natti fakkaata rozaan maaliif deemti heerumaaf deemti natti fakkaata rozaan na dhukkuballeetti bakka rabbis fayyise obboleettii teena roza wallaahi nama dhukkubu itti jaalachuu miti kan dhukkuballee rabbiin bakka fayyise kan dhukkubaa jirullee rabbiin nu haa fayyisu rozaan nagommee garam deemti maaliif garamaatii deemti wantoonni jireenya ilma namaa kana keessatti waa hedduun nama quunnama jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jireenya akkam nagaa keessanii hayya keessanii isiniin jecha hordoftoota kabajamtoota kiyyaa YouTube channel kiyya Munaa 24 subscribe like share gochuun dagatina akkasuma namoonni yaada qabaattan namoonni keeka qabaattan nu barreessaa isiniin jechuu barbaada. Sanduuqni koomentii kennaan banaan jira sa'aatii 24 warroonni yaada qabdan isiniin jechuu barbaada. Rozaan gareen ishiin itti deemuu deemtu rozaan heerumaaf deemti na fakkaata inshallah rabbiin isii haa godhu rozaan rifaatu garaagaraatiin isiniin jechuu barbaanna rozaan inshallah rabbiin isii haa taasisu namni jireenya ilma namaa keessatti wantoonni nama qunnamne hedduutu jira jechuudha wanti nama qunnamne hin jiru lafa kanarra fakkeenya hojjetan akkuma jaalachuun jiru jibballeen jira waa hedduu wal keessatti qabata jechuudha. Rozaan dhugumatti namoota waan hedduu keessatti darbe keessaa isii takka jedhee yaada garuu immoo mucattee kana waan irraa dinqisiifadhe keessaa dhugaa dubbachuuf amalaa fi obsa qabaachuu isiiti. Baqqaan jedhamti namoonni hedduun maal taate rozaanii sirriidha. Rozaan namni yaadan rozaan maal taate jedhee isin yaani akkuma ani yaadu isinis yaadan jechuudha. Dhugumatti anillee keessa kiyyatti rozaan maal taate maaliif badde jedhee keessa kiyyatti ni yaada. Inuma waan darbu keessa taree biyyoota biraa imaluu dandeetti ka jedhu yaada kiyya keessatti kaaseen jira. Alhamdulillah baga fayyitee baga nagaan nu deebite hamshii nagaa kee barbaanna. Hamilee teellee rabbiin si haa qajeelchu inshallah. Wantoota yaadde hundumaa rabbiin yaada muraada keessi si haa guutu. Cidha keellee cidha gammachuu rabbiin haa dhageessisu gammachuu teetillee rabbiin haa dhageessisu. Akkasiin jechuun barbaada hojjettootaaf kabajamtoota kiyya bultii ijaarachuun waanuma bareedaa waanuma jiru. Kanaaf wallahi waan baay'ee nama gammachiisudha. Isilleen hin badu jettee maaliin nu dhufaa jirti wanti isiin nu dhufuu jirtu gaa'ela na fakkaata. Gaa'ela isii kana rabbiin galmaan nu haa ga'u immaan isii kana immoo rabbiin irraa nu haa qorsu asumaan gammachuu malee gadda homaatu isirraan barbaannu wanti nu isirraa barbaannu gammachuudha gammachuu teetana. Rabbiin nu haa dhageessisu jennaani dhugumatti rozaan nama miskiina nama amala qabeetti obsa qabeetti waa hedduu keessa kan dabarsite keessa isii takka hedduu takka jaaladha hedduu takka kabaja isinim jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyyaa amala qabeessummaan akkasii kun hedduu takka namatti tola garuu shirshir jechaa jirti amma fuulli isii fuula mirqaansatti nutti deebite fuula ifaadhaan nutti deebite jirti alhamdulillah rabbil alamin baga nagaa fuula ifaadhaan nutti deebite obboleettii kenna jenna. Kana fakkaata viidiyoon keenya jechuudha obboleeyyan kiyya namoonni mee yaada qabda waa'ee isii kanarratti rozaan maaliif badde dhuguma heerumuu heddimoo maaliif hojjettan kan jettan taate icciitiin tarii fuulduraaf inshallah rozaan galma heerumaatti deemti inshallah sargeessillee kan walumaan laallutaa garamitti deemti kan jettanillee yoo taate kaanii isimarraa hubattan ta'a anillee icciitima xiqqoo jirtu isinii baasna. Isin jechuun barbaada hordoftoota kabajamtoota keenya maaliif dhugumatti namoonni isin jaalanne isin kabajan jiru. Yaani namni tokko maaliif nama jaalatu jettan haalaaf amala isaati. Haalaaf amala isaa irratti hedduu takka nama jaalata. Kanaaf obboleeyyan kiyya hordoftoota kabajamtoota Munaa 24 viidiyoo keenya like gochuun share gochuun subscribe gochuun yaada qabaattan illee yaada keessan nuuf qoodaa isin jechuu barbaada. Yeroo ammaa kana keessatti wantoonni deemamaa jiru ani wantoota garagaraa ta'us garuu mootuyyuu wannoonni namoota gaariirraa waan gaarii argattu namoota badarraa waan badaa argattu namoota yaani gaariirraa waan gaarii barattu badaa ammoo akkasuma badiinsa irraa baratama malee waan biraan baratamu jechuudha. Maaliif namoonni yeroo ammaa kana wal tuffachuu otoo hin taane hojii isaati irratti boonsan itti cimee hojjechuun baay'ee kana wanti tolu isa kana maleedha isa kana jechuudha. Jechuun amma bada wantoota garagaraa namoonni ilaalanii jiru yeroo isaanii wanta garagaraa ta'e haasaa keenya burjaaja'amaa yookiin immoo keessa wal makaa kana keessa waan takka lama waan faayidaa si qabatte jechuudha. Sababni isallee maaliif yaani akkanumatti hin jiraa miti haasaa keessa waa fudhatama laallatama jechuudha.